daraara sanyii daraara biiftuu ganamaa coqorsa ta'a lafa qabadha horii ta'a waqa qabadha ija adda keessa namtuun hin gahin adda keessa maasin irraan argina maasin irri haadhu addan bahin tokkummaan keessa naa cimu nagaa sinii haa kennu waaqa biqilaa daraara sa'a daraara nama daraara nama kan sa'a sinin dhoowwatiin toraa bulaa fayyaa sinii haa kennu miidhanyaa shedhanyaa sinitti yaaduuf tokkummaan keessan haa cimu horii ta'a lafa waaqa qabadha qoorsa ta'a lafa qabadha rabbi sinii haa kennu waaqa sinii haa kennu waaqa mul'adha eebbifama ulfaadhaa guddadhaa hiriyoonni isaa hundumti warra wajjiniin dhaabbattaa waaqayyo sin faanaa dhaabatu adda addunyaa sinii haa kennu ulfaadhaa guddadhaa daraara sa'a daraara ulfina sinii haa kennu fayyaa ta'a qoofaa barakataa biyya nagaa keessa jiraadhaa waan ulfina sinii haa kennu nagaan kan keessummaan mana nagaatti ba'es immoo deebi'ee akkasumatti mana nagaatti haa galu ulfaadhaa hiriyaansaa hundi kan wajjin deemu hundi isinis immoo biddeera keessan hin dhabiina dabaree keessan hin dhabiina ilmoo akkasii sinii haa kennu ilmoo bareedaa ilmoo sin gammachiisu sinii haa kennu sa'a daraara namaa daraara ilmoon keessan haa guddattu haa beektu isinis immoo irra oolaa bulaa bareedaa akkamti sinaa bareechu waaqni sinaa bareechu labbi sinaa bareechu namni sinaa bareechu waaqni sinaa bareechu tokkummaan keessan haa cimu jidduu ejersa gaaraa ta'a horii ta'a waaqa qabadhaa Dokorsa ta'a lafa qabadhaa rabbi ubsee sinii haa kennu bareedaa sinaa bareechu gammadaa kan akkasii sinin dhoowwatiin kan akkasii sin faanaa galu qe'ee keessatti quubni bareedin gammachuun sin faanaa ta'an an eebban beeku rabbi sinaa eebbisu waaqni sinaa eebbisu anas na of galchaa. jalqabarratti baga nagaan dhuftan siniin jechuun barbaada itti aansuun immoo rabbi guddaa har'aa asitti walitti nu qabe kana galateeffachuun barbaada har'aa ani kanan as dhaabbadhee fi waa'ee hibboo isiniif himuu fi miti hibboon albama kiyya keessa waan jiruufi hin beektu jedhee yaadaa hin dhageessu kanaafiyyuu har'aa kanan as dhaabbadhee fi namoota ana waliin albamni kun bareedee miidhagee isin bira ga'e kana nafaana dadhabanin galateeffachuuf as dhaabadhe jalqaba irratti maatii kiyyaa abbaa kiyyaa harmee kiyyaa na fuuldura jiran kana galateeffachuufan as dhaabadhe akkasuma isinillee na kabajjanii asitti argamu keessaniif ulfaadhaa jechaa kabaja isin natti hortan kana abbaa kiyyatu na qonxoxee na gorsee na guddisee asiin na ga'e kanaaf abbaa kiyyaa kabaja kana arguu keetti lubbuun jiraattee jaalala uummataa naaf qabu kana arguu keetiif ulfaadhu galatoomisiin jechuun barbaada. akkasuma galma kana keessaa beektota hedduutu jira artistoota ani jaaladhuu fi ani kabaju ani ilaalaa guddadhee tas keessa jira sinis galatoomaa ulfaadhaa jechuun hin barbaada itti aansuun albamni kun bareedee miidhagee akka isin bira ga'u kan galgalaa fi ganama itti ifaajaa ture qindeessota muuziqaa Antene Tafarree Abbuuz Istiidiyoo nama hundi keenya iyyuu jaaladnu nama namummaa isaatiin hin korre hin boonne abbuu teenkii ulfaadhu yoo xiqqaate albama kana keessatti gahee guddaa kan fudhatee fi hojiiwwan torbaa ol kan hojjete isaa itti aansuun immoo Efreem Birqinee Urgaa atillee ulfaadhu akkasuma Latiyoolii daa'ima xiqqaa hojii guddaa hojjechaa jiru akkasuma Iyoob Baalchaa atillee thank you siin jechuun barbaada
gama walaloo fi yeedaloon immoo kan hojii kana naa bareechaa turan galgalaa fi ganama na waliin dhamaa turan Keewul Laggasaa, Lalisaa Idriis, Zeenuu Maabuuk, Isqiyaas Mazammir, Zaraa Buruuk Simaw, Dichoo Beek, Ibiddoo Galaan warreen kun hojiin kiyyaa akka bareedee miidhageen simbira ga'u kan na gargaaraa turanii kan yeedaloof walaloo hojjechaa turanii isinillee ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Namoota hojii irratti wal fakkaatan sadii Girmaa Tashoomaa, Keewul Laggasaa, Lalisaa Idris keessumattuu hojii irratti wal fakkaatu maaliif hojii tokko barreessanii qofa sitti hin kennanii istiidiyoo taa'aniitu akka itti galtee akka itti hojjettee akka itti bareedu waan godhaniif jarreen kun hojii irratti jarreen sadan kana adda dureedhaan teenkee jechuun barbaada. Fi hojiin kun immoo bareedee miidhagee akka isin bira ga'uuf Buruuk Girmaa yookaan immoo Buraati Art Promotion ulfaadhu isin jechuun barbaada. Dhumarratti galata addaa barreessaa walalooti, barreessaa kitaabaati, taatoodha, daariktera sirbootaati. Nama waa hundaan guutuu beektu ani amala isaa kana jedhee dubbachuu hin beeku, namni isa beeku hundiyyuu hin beeka jedhee yaada. Artist Girmaa Tashoomaa ani si ibsuu hin danda'u. Nama kana namni hundiyyuu hin beeka, keessattuu artistoonni Adaamaa jirtan ni beektu jedhee yaada. Hojiin kun milkaa'ee bareedee miidhagee ganamaa galgala hojii kooti jedhee akka uummata bira ga'uuf kan gumaata guddaa hojjete Girmaa Tashoomaadha. Yoon si dhamaasuu baadhe Girmaa kottuuti jecha tokkoon of ibsi. Girmaa gara waltajjiitti. Galatooma guyyaan kun geessee asitti wal agarree hundi keessanuu galatooma jechuun barbaada. Jecha tokkoon of ibsuudhaaf albaamuma jecha tokko yaa ibsu hibboodhaan yaa ibsinu. Kanaaf ani of ibsuurraa leencoo osoo hin ibsee natti tola. Dandeettii ani qabu akkan baafadhu akkan waanan danda'u isa asiin ga'u kan na taasise amala isaati. Namni hunduu dandeettii qaba. Walitti dhufeenya gaarii, amala gaarii, naamusa gaarii, guyyaa guyyaa sochiin isaa hundi aartii keessatti waan haaraa uumuu, of jabeessee waan nuti itti kennine hunda isaa fudhatee torbeettis haa ta'u guyyaa lamatti nama hojjetee nutti agarsiisu waan ta'eef inni kun hamilee nuuf ta'eeti hojiin kana hojjenne. Namoonni hedduun isaanii leenca wajjiniin jaala gaariidhaan amala gaariidhaan hojii kana hojjenne waan ta'eef inni galatoomi jechuun barbaada. Itti aansee eebba maatiiti. Mucaa kana asiin ga'e maatiin isaa haala gaariin guddisanii asiin gaanu waan ta'eef galatooma jechuun hin barbaada isaan. Akkuma beektan simbaasuu irraan jalqabee simmararuu taansinee nakumattaan barreesse nakumattaadha yaada xumurre albaama keessaa immoo kaarrayyeen barreesse kaarrayyeedhaan as baanee jira jechuudha. Ritimi haarawa yaada haarawaa as baane kanaaf milkoofnee irradhee yaada waan ta'eef hundi keessanuu galatoomaan jedha. Albaama kana keessaa sirboota 14 keessaa sirba 8 barreesse dhaggeeffadhaa. Hibboon gaafiidha. Gaafii deebisaa immoo hibboo keessaa argattu waan ta'eef waareen kunis waaree hibbooti. Galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa isin jedha. Naa eebbisaa. Girmaa yoo dandeessan haamileen gara
teessoo isaatti naa deebisaa. Hamleedhaan naa deebisaa gara teessuma isaatti.